Irra lammada walii deebinee jirraa boqonnaa gabaabaa boodaan daawwattoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa tanaa tun sagantaa muuxannoo jireenyaatii karaa yuutuubaatii fi feesbuukaa karaa adda addaatiin nu daawwachaa jirtan baga nu filattan isiniin jenna. Sagantaa teenya taarraa keessatti itti fufaa jirru Haji Mukhtar waliin jirra. Haji. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bareedaga. Wagolid deebine. Bagana gaa walid dhufne. Reefu khabar bakkeetti dhaabne. Hedduu ani imbeene gaa daawwattoota malee. Ayyee. Masmarri keessa dabartan meeta jiruun hoggaanii fi irra dabranii as wanna ja'an kana hogga seenaa taati keessaafu gisee jechuun obboleettii teeti seenaa taati dabartiiti. Imbooyin siin jette arra seenaa taateeti haasawamaa jirti. Waan bareedaa waan ajaa'ibaati isinirraa fudhachaadhaa jirra. Masmara gaa hedduu dabarree jennee akka ilma gabaree turee gabaree barra taatee barnoota irraa as jee naggada qotee bula deebi'ee naggada keessatti amma karaa masmara naggadaatti seenuu eegaltanii ta'a. Ayiwaa. Daldala magaa hon amma qofaatii fi qa'iinsa daldalaatiitu. Tana keessa naannaa. As keessa naannaa. Mee akkaataa daldalatti seentirraa agarru Haji. Akkaataan daldala. Amma duraa kunis naggadu teetu haa dalagaa humnaati beekte xiqqashoo wanta. Kan naggadaa beektaa xiqqashoo eegalee. Naggada sirrii eegalte amma. Naggada sirrii sun eegalee. Ayyee. Xiqqashoo naggada irraa tuqeetiin jira rakkaan itti seene. Kasee irraa tuqeetiin. Jarrisi tuqeeti. Maallaqaatu. Maallaqa gartee hatamee kataabota hedduutti suniin seene. Amma tokko irraas tuqeetiin ture. Akkasitti duba nagganni sun kan hin harreen eegalee sun guddate. Ayyee. Guddatee harree takkaaniin eegale. Harree lama oofuun eegale. Harree takka feeteeti waan magaalaa fidedha. Magaalaa fidedha. Harree lama feete. Ilaa harree 40 fi'uu eegale. Jimaadhaan itti fe'a. Naannoo teenyatti jimaa beekamaadha. Akkasitti gaafidee qe'ee makiinaan sun girgireessuu ture. Oguu makiinonni as seenan isaanis nama harree tiyya sun dheessan sun harroonni tun dhufne dafnee jimaa makiinaan geessan warri makiinaan deemu. Anis osoo makiinaan duran seeneen harroota kiyyana qajeetiin wal dorgomuu turre. Akkasii gaa ati haalli sun osoo deemu naannoo nuti jimaa irra naggannu sun naannoo nooleetirraa jimaan dhufa nuti naannoo jaarsota irraa dhufa. Warra harrumaan gaffidan. Naannoon an jiru sun. Harri 40 jechuun gaabee fi bara. Hedduudha harri 40 yoo takka walitti diriirsan mataan agartu. Mataan agartu. Ni deemti wal jala deemti maase. Akkasitti naannoo nooleeti kan akkasii jimaan gaafa sirraa dhufu. Naannoo jaarsota irra makiinaan hin turre. Akkasitti yeroo boodaa jimaan gamsi as goggogaa dhufee karaa noolee kana karaa jaarsoo kana as seente. Yeroo karaa jaarsoo as seente jimma harree kiyya sunitti jimaa idilee bareedaa ta'e guyyaa tokko duba anaa fi harree warra harroota wajjin oofnuu fi harrootaan kireeffadhee deemu maamila harrootaa sunii fi waliin oogufnee jiru wal barannee wal fudhannee qaama walii taane. Nu idiluu daldalaa keessa ni jiru harreen akka reessuufis daldalaa keessa jira warra deemee waliin naa qabu warra na wajjin karaa oofu anilleen sunumaan qaama goradee mirqaana suniitiin qabaabee makiinarra. Jimaan dhabamuudhaan gadirraa makiinaa fi maalanii naa dhufe. Arrirraa eegalte namicha abbaan qabeenyaa jimaan guddaan akka achii bahu maallaqaas 50 kanatti geessa makiinaa tanaas itti geessa jimaa wulii makiinaa naa fe'amu. Jimaan kan naannoo an jiru suni bareedaa ta'e gubboonichi seen naannoo jaarsoo irra bareedaa beektaa dhufan. Kuno 50 kuno makiinaan naan jedha 50 naa kan makiinaan maaliin jedhe jimaa lakki ammaan booda makiinaan fidda lakki ani harroota kiyyaa wajjin nama meeqa adda nan baasin harree nan dorgina maamila nuti walitti naggadachuu jirra lakki ani namichinis dirqamaan akka namee jaa na cina deema anis harree tiyyaa armaan ofaatiin miilaan cinaa deema makiinaas cinaa ofaas kadhatanii hooseen ije anis harree tiyyaa ofaatiin deema amma ijarsa gooroo bakka jedhamtu irraa magaalaa ijarsa goorootti irraa amma ximaa migayyaanaa beeku. Hamma magaalaa seennaa dhiyaannu. Sakhaadha jala deema. Cina deema. Anis harruma xiyyaana. Maallaqa fuudheeti makiinaa teessan galfadhaa deema. Maallaqa fidadee waan nu barbaadan harree xiyyaanuu ni fidadha. Ati jara kanaaf yaadde haa makiinaa hojii kanaaf yaadu jira makiinaa jibbeetiin. Dalagaa keessa hojii. Aboo gusi naan jaan jarri tokko eega makiinaa fidan. Eega dubbiin hugoo akka taatu. Saayibban na wajjin akka na gargaaru jira. Firaa makiinaa tana raaqee baleeti. Dalagaatti hufinaan jira. Akkasittiin gaa warra harree odduu walitti dhaammannee aboo gaa dhiifama akkanaan na mudate silaa harree teenya irraan fagaannu jee makiinaan eegale. Amma gaa kiiloo irra qarshii takkaan qabaa beeku. Kiiloo 500 godhinaan jira. Kiiloo 500 godhinaan jira qarshii 500.
Guyyatti. Itti fufee jechuudha. Waan namnis naannoo sun egaa hedduu warri waa fidu kunis na jaalatanii anis hedduun hisaaba isaanii eegaa fi waan hin gartee isaan irraa dhoohisuun qabu ifattiin dalagaaf waan hin galiniif irratti deebi'eetiin galchaa. Suniif na fadhan. Namni qotee bulaan kun gartee waan isaan galin okkuurra deebi'eetiin har'aas na gaafatu. Za'aatti akka booda na gaafatus xiqqoo dhaabbatee na gaafatus boru na gaafatus. Wata hin ifattuuf. Hin ifadhuuf. Waan amma isaa galchuutti hin galaaf. Suniif na jaalatan. Itti fufee jimaan guddatee kiiloo 500 kuma lama dhaqee jechuudha. Makiinaa sadii faan deddeebitee narraa fuutti. Galchitee dhuftee. Kun kuma lama galchuu qarshii kuma lamaan argata. Ati yeroo gabaabduu keessatti osoon gartee maallaqaas warra keenyaas arkeen bee maallaqa kuma 80 ga'u warra soddaa kiyyaa kanatti waliin qabate. Amma intalaa sanaa kannan hin fuune malee guduunfaa sanarraa fuudhan qaalimaa naa godhanii achiin ta'a. Fuudhumaan naaf manni kaa naa godhanii anis achumaan naannoo isaanii sun mana isaanii tokko moggaa tokko kireeffadhee gala. Jimaas achumattiin dalaga. Osoo akkasii deemu jirruuti namichi gartee jibaa geessuun kasaaree maallaqaan illee nu jalaa kutee. Isinirraa fuudhu kana. Kan dura dalagaa na barsiisan maala inni bira taafee ani kuma 80 kiyya osoo jirruutiin maallaqa biraa toora 53 bokan na jalatti taafee laalee firraa ni kasaare. Jibaan kun nama kasaaraa beeku. Duuba Somaaloonni tokko na dhufanii naan jaan yaaboo ati namichi sun dalagaa dhiisee galee bakkuma inni jibaa geeffatu sun yoo geessitee barkaa. Kan armaa bubbaarraa kun lama harkata. Haasee baadiyyaarraa ol guurtu asummaan abbaa ta'e biyyarraa guuri. Armarraa isa guuri achi yoo geesse maallaqa bakka geessisu qabdu naan. Abo ammaan mirqaanee gaayee dubbii gaariin dhuftanii jee jalaba. Amma tokkotti maallaqa waliin qabaa. Amma makiinoo salfii naqa jee. Jaarsuddaa kiyyas karaa Finfinnee kutee obboleessa warra kiyyaa guddaa jira. Dukkaana jira maala inni. Maallaqa qarshii kun kudhan isarraa fuudhee hin dalagaa eegale. Amma gaajimaa ni binne. Jimaan guyyaa sadii booda maaliin ol deebi'an hanjaanii ni nirki. Borus kuma achiin deebi'e kuma 5 fuudhe. Iftaanis kuma 5 fuudhe. Guyyaa kan kuma 7 fuudhe. Dabre guyyaanni. Ogguun kuma 80 sunirraa kun 15 malee. Fixe. Waan ol deebi'aatis dhabe. Makiinaa booda wajjin qoree hargeessa kute. Adda baasuuf dheeyte. Eegaa maaliin hiyyeessa jira jee. Guna argeessa dhaqeellee jimummaan naannoo eegatee erga kunuu cinaan horofama keessa kan gubatuu fi kanuma Somaaliin achitti hiraattu ta'e. Orommaan deemuun kunis ikumaaf karaarraa bitaniis wayin biyya qaree waan naqata abooguun dhaqe. Nagattee isanii huccuunaaf bitanii huccuun irraa jire xuraayetiin jira baruu deema duruun wanni seene. Nagattee isanii mee hisaabaan jeen hisaabanii. Waan ani kum 65 erge kana. Maallaqa kunis achiif qaraxaa kafalme kun horofa keessa gubate kun makiinaaf qabne. Hisaabanii si fidan. Kun qawwadaaf muranne kun waan qarshii kuma lama sadii ga'u takka galchan jechuudha. Achii muddiin achitti eegattaa'ee akkaanti galuus hin qabu taa'e. Jaarsuddaa fiyyaa akkasitti natti ergee fidaajeen. Aboo akkanas barbaadu jiran jala. Yoonii fi maallaqa sun eessa baaftee na gaafachuu baattan. Bichaan dhufaan jiru. Namni si gaafatu hin jiru jira. Akkas taatu ni hin gala. Akkasitti na fidan. Gandattuu deebuu jibbine. Dhufee mana naa ijaaruu eegalanii mana ijaarrachuu eegalee mana ijaarradheetiin gaa mana gada kiyyeessu utumaan silaa'u jira ayis taatutti eegaladha jee naa ofu jiru. Ayisa ijaarrata mana? Amati baam. Ganda keenyaa amma gandaan nagadaan dhufee itti galee. Gadaa kanatti ma ijaarrachuu. Amati baam sun nagadaan dhufee itti galee namicha nama fidee kan gartee dala'iinuu su wajjin. Anaa mana kanaan fixin qorqorroo dhooyinee kana jala jajjaare. Akka tasaa gaa jaarsii soddaa kiyyaa kun nama gaariidha. Fuudhuu qabdanaan jee. Ganama tokko subii wajjin deemnee salaanneetuma. Maskiidaas deebinee anis mana kiyya danqaradhee innis mana isaa seene. Daqiiqaa 10 booda hulaan irra dadhabu. Qayyi bani maali dhiiroo maali malle. Na dhageessa dafee abbaa kiyyaa mintalammaan sii kan naan jee. Xiqqoo akka waan aaruu qabuutis na fakkaata. Akkasitti akkaan itti hee'uun beeku gurbaa tokko na bira jira. Dhaqee ayyoo teenye bira dhaqee cee maali jeen dubbiin. Kumaasa waa takka sodaatin naan jette. Waa takka rakkoo jirtu waa takka iyyaatin. Ayyoon haatiin fi abbaan keetis nutuma tisii kana iyyaatin naan jette. Obboleessa warra kiyya biraan dhaqee akkamiin jeena boo dubbiin ta'u. Waa takka abbaan jennaan gaa jeedha. Maal ta'atti dhiisi naan jee gaa waan abbaan jeen hogoona. Bishaanumas yaa ofii gandoolii yaa ofii jimaa mirqaan harawaachi. Oogutee dubbiin lakkumaan ani akkamisa dubbiin tun osumaan jiru. Bana biri tokko na bobbaa kiyya kana hodho qarshii kuma kana fuudhii huccuu miiccatee dhufuun dhaqqabu. Dafi huccuu magaalumaa fi kaayi marxoo teetii fi jaakeeta keetii. Dafi kottu jiiniin jeen.
gubbaan kiyya dhufe dura arusni kiyya galee dhiichisee manuma tokko kan jimaatti bitan keessa mana dullacha tokko keessa naa galchanii hangidni kun idil warra jimaatiin irra katabbiidhaati achi waan naa bal'isanii seelan waa yushaa naa godhanii gubbaan kiyya dhufe arusni nu galee akkasigaa maallaqa duraanuu kuma 15 naa fi cinaas manaan irraa jaaru jira miti maallaqa gun ani wanni jeegaabas fuuniinis rakhisha namni baadiyyaa fan qarshii 400 fuudha fuunee maallaqa qarshii 1,500 fudhadhee jaarsoo daakhiyyaallee 2,200 magaalaa dheenee meeshaa waan feenu da'aballee bitannee haaba qarshii 900 da'abamma feenu bitannee galle jechuudha 2,500 ni tirfi fuunee namni 1,000 magaalaa dhagaa akkasigaa jireenya achirraatti fufee achi eegalte jechuudha. Dhugguunii fi fuudhee guyyaa 10 akkana taa'e maaliinis dhumina harkaa 3,400 waan hin geenye malee keetiin kute jechuudha. Guyyaa 23ffaa. Dalagaan gaamma dhaabbatte. Dalagaan dhaabbatte. Alama naggadaa beetee maanta masmara akkatti oofnu alama naggadaa keessa baanee akkaataa kufaatitti himte dureen kenna kun naggadaa keessa jirra amma kufee naggadaa keessatti himte. Daawwattoonni keenya akka naa qabatu jeeti boodarra sagantaa nuti qabnu sagantaa alama waan meerkuurii waan jedhan haajii fi meerkuuriin hariiroon isaan qaban maaliiti jettu waliin qabnaa inshaallah nurraa fagaatinaa isiniin jenna hayya haajitti naa oole. Amma naggadaaniin kufe jechuudha. Naggada keessatti kufe. Maallaqiin aan gaafas qabu 80 sun makiinaa 4 ni bita. Ati 80 sun duratti maallaqa 20 fuudheetiin 10 abbaa kiyya bira geesse dibootaan bitatta jeeni tirage. 10 illee ayyuutii yaafin geesse abbaan kiyya 10 itti geesse. 80 kanarra. Lakki kana malee maallaqa bara kadde 80 kan taa'u. Guyyaa 2,000 harkadde. Abbaa keetii fuutee 10 geesse. 10 geesse. Abbaa kee haa 10 fi inni tokko wal narkin. Tu abbaan kiyya faanii fi nama tokko nama sun dura wani jiranii lakkaa'u maal akka shilingii lakkaa'anii beektaa. Qarshii dhibboota keessatti shilingii 200 masii lakki. Shilingii deebisanii. Naannoo Somaalee daraan nu dhaale. Somaalee gaxaan namiti naannoon biiraa kun. Jaarsoon tun bar Somaalee gaxaanti. Somaaliinis bar shilingii lakkaa'utti maallaqa. Suniin nool dhaalee jira. Shilingii meeqa jimaan kee kun qabeenyi kun dibichee ooyiruu geesse. Shilingii 1,000 jettaan qarshii 500 jechuudha. Shilingii 500 yoo jette qarshii 250. Qarshii 250. Shilingii qarshii 10 geesse shilingii 20 jechuudha. Shilingii 20 taa'e. Jarri manii lakkaa'an abbaan kiyyaa fi musu rabbi aramatoo fi shilingii gula lakkaa'anii shilingii aayaa 2,000 shilingii 3,000 shilingii 4,000 shilingii 5,000 oguu shilingii 7,800 ingeen duraa faca'ee ijaamne. As deebisanii jalaarra deebi'an. Asitti oolan jechuu dandeessa qarshii 10,000 sun. Osoo shilingii awwa shilingii 10 geenye 10 ngeen faca'ee maas. Si karra godhe waliin jaanii. Boosh meeqa jenne bakka sun shilingii maarree jenna akkana maallaqa dankaa'anii beekta. Ati boot sunis bitatee boodallee nama bira kakkaa'e. Ayyooti jallee akkasii fuudhee 10,000tti geessee waan gartee guddittii sun gurgurti. Samarree isatti baasaa suni. Akkata isaa eesaa fidee unaan jaa maallaqa. Egaa amma isiin maallaqa. Sibiiti gaafa dhingata qoraa wanna godhuufi turte. Naaniin gurguradha. Isaanittis ajaa'iba taatee akkasitti firaa du'aayis godha jeeni akkas biraa deemi. Duba naggada sun keessatti kufaatii dhuftee sun keessatti ammas ka'ee haaretti takka jee jalatti eegale. Jimaa fa'aa bibbinnee naannoo ta'e jimaan beekamu. Faca'eema maallee Maaliin jiru dhumee bara. Gandaas dhiisee fuudheetiin guyyaa 23 kute. Bultii dhiiftee moo? Bultii dhiisee. Maallaqaan itti barbaadettee kutaa. Wayin barbaadde jee qaamni su'aala jee. Ati guyyaa beeloo itti warra keessan irraa qarshii 50 rakkate mashruuf fudhadhu jee. Fideetiin dhufaa. Deemeetiin dalagaa. Qarshii 3,400 hafe 4,000 kana yoo ta'e nyaanni dhumtiimi 4,000 kanati. Mashruuf guyyuu irraa fudhadhu. Godhadhu. Anniin deema. Wayin funaana. Kasitti warra hiyyaas kana wallahi nama gaariidha. Waan takka jalan deemne deemaa funaana naan jette. Akkasitti achiisiin guyyaatti qarshii 30 waan isiin gee fudhatteetuma jiraatti. Guyyaa 23 dhabame jechuudha. Naa fuudhee guyyaa 23 deeme. Heera baatii taa'ee ganda keenya kan funyaa jiwaa santiin deebi'achiin gan naggadan. Akkasitti makiinaan naggan. Gaafas gaawwanniidhaa jira. Halkan gara xeellaa jira. Xeellaa kan irraa mammiinee yaan raasa maalli keenyas qarshii dhibba afur makiinaa takka kireeffanneetu makiinaan rakishaa kiraani nama wajjin walirra fe'adha. Sangeera jedhanii waan ta'e qashoo. Dhuguun ani kumaa 400 hin gee. Ila qullaadhaan dhagee. Karaa dabballee kana galaanee dhufee galaanee makiinaa fi jimaa fi nutuu rabbiin nu baase jaakeetti nurraa baafatee maaleen amma sunis qote. Akkamittiin galaboo. Bireetti tol deebiitiin qarshii 200 naalaa jeeni gale. Ganda dhaqee
akkana wanni sun naan taane akkanaan nu mudate ammaas maan deebi'e jee guyyaa lama bulee deebi'e. Garaa murattu. Garaa muradhu. Akkana waan namni dheengaddaan kuma kufanii kufaa jechuun nama kufeechitti hafu malee kuftee ka'uu danda'u. kufanii ka'uu danda'u jabeenya Amma jechuudha. achiittiin fufee wanni sunis nu ta'uu dhabdi. Oliin deebi'e jechuudha. Ol deebi'eetiin uummata tokko harka dhiisu maaloo tokko. Somaalota kana wajjin waliin maxxannee jibaa fiduu dandeessa. Ni dandeenya jibaa bituu danda'a. Nama ogummaa jimaa qabu jedhanii na dhufanii maallaqa tokko dhufee na eegalchiisisan. Amma manni sun cinaasanitti jimaa geessaa osoo nuuf. Ani egaa dalaguma irraa hin hajamanii maallaqa irraa hajaa miti. Makiinaan ni fe'aa. Uummannis Somaaliin dur beektaa nama keenya kana nyaattee atuma deemti. Liqii namaan irratti deebiftee qotte jechuudha. Achiin gad deebi'e. Gaafaan dalagaa oofu sun xiqqoo gandaaf mashruufaan kan nu ture. Warrumaa keetti. 200 warri kiyya kun walitti qabee kuma torbanaa keessa. Ati kubban qabdu. Akkaan itti galu gun dhabi kuma tokko na ergitee koonnaan jetti. Hin galee. Fakkaati dhayite. Kun maallaqaa jira. Mana daabboo tokko akkana jijjaarrannee qabna. Mana daabboo sun irraa fixannee gufuu xiyyabbee jechuun gufuu gartee mana daabboo tan daabboodhaan dalagan qaba. Ati muuxannoo gufuu duraanuu ni qabda. Ni qaba. Muuxannoo duriin qoqqootoo tureemi. Nama muka naafatu islaalee jaarsotaa xiyyaarraa sammaana naa kan ijeeni. Innis qarshii kumsa diimoo kana naa kanneen sa'a. Warri xiyyaa sooyi taatee maallaqa ni qabanii. Daqiiqaa fidannee. Tiimni muka fotteessu eegale muka fotteessinee finnee mana daabboo shiillee maal jennee daabboo buusuu eegale. Amma daabboo ni buufnaa ni gurgurra magaalaa abbaaf nama. Anis tana keessa baruun qaba jedhanii seenee inumaa daleetu dadhabdee hin jirre wajjiniin seenee buusa. Akkasii gaa daabboo teenya sana itti fufne jechuudha. Dhugguusiin magaalaa irra jimaan qaqallachuu eegale. Ani beektaa wanni si keessa jiru beektaa si keessaan baddu ogummaa ati qabdu. Dhugguusii warra jimaa naggaddu kana warra jimaa fidatu kun magaaluma keessaa bituu malee harreen baadiyyaa fiduu ogummaan qaban. Aboo injeen qarshii kuma tokko akka namee isin afur mooshanii jira. Naa isinii fida. Jimaa kana baadiyyaa bobbaasee isinii fidaan jeen. Hammi tokko boo mana daabbootti ida'uu deema hasaareetti galee jaan. Hammi tokko immoo gurbaa tokkoon naamee maamataa jubbaneessu Jamaal Haaji. Qarshii kuma tokkoon akkanni. Warra baadiyyaatiin beekamee kan jimaa harreedhaan naa fidu ture. Nama tokkotti ergeetiin jimaa fidee harree lama fidee dhufe. Harreenu magaalaan jimaan magaalaa harreen seenu qonyumaa fi hawwanumaa duyda fide malee. Aboo harroonni kun eessa? Eessa yaan mana muktaarii gayyaaf jiran raayyaa namuu dhufe. Aboo jimaa kaanuu hirijan. Roon akka naajiitti maamataa jiitii qarshii kuma tokkoon akkanne. Akkam isinii kana maataa jiru fee lakkaate hoo jedhanii kuman akkanna namuma afurtumaaf. Mana daabboo kiyyaa sottoo ifachaa tuman ammaa sii gale. Osumaan achi gada gaggalchuutiin kun 12 argadde. Taati amma ta'u. Amma tanii makiinaan ergee qullaa galee sun tanarra wayyaa'u. Mun 12 kiyyaniin fudhadhee mana daabboo siddiseetiin nagada jimaa cinaadhaan eegale. Ogguuniifiin oofee rabbiin beektaa gusi xiisuu fadhi bakka fadheesse xiisa. Dalagaan sun dhaabbatte kan jarriin akka akkannee sun ganama gunga kee namichuma tokko kan Somaalii kan maallaqa hidhaadhaan deemu. Kan jimaa dhabanii eenyu jimaa beekan nama barbaadanii dhufanii beektaa na dhufe. Warra kiyya gabbaanii gurbaa Somaalticha gaafa kan gaafa arma daleeydan sun isin bira dalaguu ture sun isin wajjin dalagu sun mana jala ta'anaan jette. Gunkee. Wal beeytanii. Hoo Maamad dheeree isaa dhufte. Aboo dhufeeti maallaqumas baase. Mashan. Jimaa. Amma jimaa daalachaa sun jira naannoo funyaa jibaa sun qubatan jimaa adii. Barbaaddiifiti. Amma sirraa barbaadna jee kiiloo dhibbala. Saayikilaan qaba saayikila tokkoon bitadhee qaba saayikiluma kiyya irratti hin beeku. Silkiin hin jirtu qaaqaan hin dawwal. Aboo ganda idil waliin hin gee jimaa na fidaa hin jeeni. Jimumaa guyyaa sun dhaabbate kaan. Affeereetiin fidee harreen tiyya duraan wal beeynaami. Warra harreen tafeetiin yaammadhe ergaatti erge miila nama erganii beeytaa dur. Akkasii harreen tiyya chinnaa qophooyte jimaa duruun bite asrii fi addeanii miilaan. Karaa funyaan jibaa kiiloomeetira 55 akka inni ta'a. Miilaan geejjita kana hojii. Funyaan jibaa jira amma Somaaltichi. Somaaltichi. Guddaan gartee maallaqa ni ergachii jira. Inni dhaqee wal barree. Waan qophiidha. Waan feetan na gaafadhaa hin jiru. Amma kuma 10 akkannan deebiin. Ogguu kuma 10 akkannan kuma 10 kana niin fudhee ittiin fufe. Osoon dalaguutiin fayyeewu kun 30 faarta. Amma kuma 30 faarkadhee namichi birattis maala inni hafe. Saabii kiyya tokko fudhadheetiin kan wajjin guddanneen tokko jira Yaasiin Sheekaa tokko. Fudhadhee hargeessa dha'e. Makiinaan bitachuu qaba jee. Makiinaan gaafa qarshii kuma 30 faadha.
Maala makiin man fayyaa qabdi. Istaawutii jedhanii kan gabbina lamaan tanaa jiru. Qarshii humdii damii fooyyiniin deeman namichi biraan dhaqee namichaan akkanatti hin dhufeen jeeni. Namichi illee yeroo suniif maallaqa naatti guutuu dhabe. Aboo waan inni sibiraa qabu dhibba sunuu sii dhiiseeti. Kuma amma kana naatti guutu siifuun farramaa hin jeen. Makiinaan neejjaa qullaa nan galchini. Akkasii namichinis haa jee. Kan jirus naa dhiisee naatti guutu kuma shanii jahan qabu. Kun 70 biraa qaba sadai. Naafti guutee. Maallaqa muduruu wajjin aggaddan. Kan biratti haafisu. Naafti guutee makiinaa ta'e uffannee dhufnee gaafa sigaa makiinaa shuuraa fi kanaan danda'an jiru. Kana makiinaa walitti qaqqalaniiti makiinaa dulloomtee irratti argaa fuuteeti. Kana laxxaftee walitti tolchitee walitti qalan jaaniin. Akkasii oofnaa makiinaa sun naggadee eegale. Akkasii gaa naggada makiinaa sun keessa nagganni harree cicciti. Yeroo amat 5-6 booda nagganni harree cicciti dhaabbatee kan makiinaa eegalee. Obboleessa kiyya sun gartee yaasiin sunis makiinaalee na barsiise. Anis makiinaa ofuu eegalee. Makiinaa tiyyatan. Makiinaa sunis adeemsa keessa ormaan ganda suniin irraa bitatanii kan biraa bitatte. Akkasii achiin booda makiinaa sun harkachuu booda naggadaa walitti baanee kufanii ka'uun tun dhaabbatte. Kufanii ka'uunis achirra xiqqaachuu malee gajjachuu malee kufanii ka'uun irraa dhaabbattee karaa fiiq jedhanii karaa sun eegale Somaalota keessa. Maali gaa garaa jabeenya wanni jaammaata akkas murteessa dalagaa keessatti. Nasiiba kee gartee murannoon jiraachuu qabdi. Shashakkaa dubda shiftaati. Tawakkalaataan qabammoo. Suni shiftaan nama hudduu fixxe warra jimaachiiru. Aboo duuf deemtanaan jedha. Aboo an biddeenaan barbaade deema hinduu hin jeen rabbii kiyyarraan kaayyadhee deema yoo zaanti yegeesse isaa duu. Gandi kiyyaa sinii waatu waatan. Aboo ofirraa firii harmaa harkatti kunaanaa duratti biisuni. Aboo maallaqa kana achiin harku jira. Maallaqa kana dhiisee taa'uu hin danda'u. Makiinaas jabduu tana harkaa baay'ee ni geeffadha. Tifuuf. Amma namni nan beekne. Shumaa fi dhoofa. Karaan sun dhoqqeedha. Shiftaan guyyatti nama ajjeesa nama qaba. Fanjiisti dhoo yookaan. Wallahi rabbii khiyya yaa rabbii khiyya. Annabeeta. Waan takkaas biddeenuma barbaaddachuu malee. Waan deemuuf isin qabu. Keessa khiyyaa siin nabeera. Rabbi natiisiin jinsirreef kaa'e. Tumaan tokkoltu jeetu. Hayyee kan rabbiin wal nun garsiisneen dhaqee dhufan. Gaafa gartee jarri waraana yaadi kun na qabee if dura na buusan. Meetira 50 irra deemtanaan jee. Meetira 50 biroo dabartees madaafa gubbaarraa qaba. Madaafa kanaan si dhooyina jee. Yoo dhaabbattee si dhooyina jee. Gommaa keetira makiinonni waraanaa kun deemnaan jee. Anaan jee wallaahi rabbii kiyyattiin kakadhee kan shimbiroo takka waliin agarre rabbi irraa hinani. Ballama qabaan jee. Shimbiroo takka wal nu garsiise. Ana fanjiidhaan akka inni ta'e hin jee. Yaa'oo naafi rabbii kiyya iddoo waan jiru hin beektu hin jeenati. Meetira 20 deemnaan jettu hin deema 100 deemnaan jettu hin deemaan jee. Shimbiroo takkaan rabbiin kiyya wal nu garsiisu hin jee. Deemnu dura bu'inaan jee dubbeetee dhiise. Aboo salaatumaan rabbuu si birraa. Salaatuma iyyan qara. Raddaati nabira jiru. Aboo isaan wajjin deemtan wajjin deemtaan jee. Yoo feete gaabbinaa yoo feete gubbabbayin jee. Akkalachuttu. Aboo ani rabbumaan qabaa guumattiin baajarri kun arra nu hannuuf deemanii naan jee. Shimbirroodhaan gartee balaa takka rabbii wal nu garsiisu jirtu shakkanii seen hin jeen feetu nabira feetu gubbabbayi gubbattiin baajee. Fanjiin tun gudhooytu gama duraa kana dhooyti karaa shifeeraa karaa boodaa waliin dandamataa jeta. Isaan gama boodaa irra taa'e. Bili jedhadhe yaani. Gubaa bili jedhadhe. Ante hit anjee wuli. Baafadhu khalaas. Lafa fanjii irraa shakkan sun dabarree mire. Akkas keessa. Fanjiin si bahan jechuudha. Fanjii irrallee na baasisan. Rabbiinis na tiise. Akkas dalagaa fiigsuun osoo oofnu dalagaa sun rabbiin xiqqoo ni qaceelchee. Makiinaallee mas dudullattu mallee taatu abbaa 6 bitadhe. Ka'ee makiinaa takka bitadhe ammas kan lamadaa bitadhe. Makiinaa lamadaa sun bitadhe hajji dhaquu qabaan jee naaf isaa ifa kiyyatu gaafas hajjiin qarshii 8 hajji kun. Du'aayis ni godhanne rabbiin sun irraa qe'ee malee oguun dhufee obboleessa kiyya tokko jira kan dalagaa naa harkaa qabu Ismaa'il maroo tokko qarshii 80 dalagee ni eegi. Hangaati hajji dheeyite. 85 kana 80 kun na barbaadaa oguun dhufee toora 85 kana dalagee naan jee. Amma baankii akkaawuntii irra galche. Akkasii amma duraan makkattis karree yaa rabbi qubsu warra gaarii si beeka bakka gaarii na qubsiisi. Atireedhaan dhufe dachiin ammaa direen irra galu tana. Jummaa tokko amma daa'imni dabarsee waan jimmaa kaan dhufe jimmaa salaannee baane keessanii irra nagarsiisan.
tanaan jeen dachiin fi ballo haarii kumsa diife tanaa dachiin ti jantanii rabbi karadde kuno tanarraan deemu masgiida kophatte tanarraan deemuun jee aboo tana jara tokkootu nam kudhaniiti jara amaaraa tokko ni bitanna jedhanii dhufanii abbaan ani gurguru isiniif jee irraa aree 50 55 ja'a akkaminaan jaa dachiin qarshima 10,15 bitan namni abbumaa fi ana ol fidaan jee dhuguun dhaqee wallahi nama gaarii tokko Abdurrahmaan suni mee eenyu abbaan bitatu jee anaan jee ati taatu siifin gurgura naan jee wal beeytaniis waliin beeyin akkanuma laa siifin ati siifin gurgura jee duraan jara tokko na dhufe ani gurguru dachiiti jedhama islaaman ta'in jeetiin dide siifin gurgura naan jee waanuma feetenaa kana naan jee 55 dide ani 50 sii kan naan jee 50 qaba dachiis jaaladde waanuma feetenaatti dee jee 200 siidaan jee taateenaa kan naan jee akkasin naa kanne achi gaadachi sun irratti gartee jaarmee irratti garadee harra qophachuun tiyya akkasitti harra qophachuun tiyya taati kun 8 fuudheetiin kanneen kuma tokko harkaa fe'in kuma tokko chaas gandaanoodha amma lan qabu liidha hojii goraddaa jeesi rabbi kiyya naabisii walii hafne jara kumlamaan na hafee mire jara na kumlameen isinii fida akkam jettaniin jee deemni fiddaan ani bakka irraa fiddu ni beektaa madala ani rabbii kiyya irra kaayadhee dhaa'u barseenni olii walitti bakkaan kannaa irraa eegaleen siif nuti maa hayyee kote jechuun makiinaa xiyya fudhadhee abba makiinaa xiyya fudhadheetiin bobbe karaa jaarsoo kanachi sukkaara tokko jira fe'adheetiin dhufe dhugguun fe'adhee dhufe tarmaan fe'adhee dhufe ittiin 4,000 harkadhe 2,000 kiyya lamaas hanjara waan qabu sun ittiin deebi'u 5,000 harkadhe 7,000 ati guddoon torbaan hin gahin toora maallaqa kun 13 lafa kaa'e kumas lameen isaanii irraa kanneen dalagaati jechuudha. Ati guyyaa 20 kana keessatti dalagaan takkaan dalagin. Amma nagada rabbi hojii seentee deema. Achi duratti irratti isaa baachuu 20 takka ol dabreen beeyin. Kuma 20 takka caasun ani iyyaan eegu. Maa maaleen kiyya toora 30 tolin siqilliqii namaas firraa qabalee kaniin qabus kannee fixee achirraa hin kannamee fadhee jechuudha. Amma ni yaadatta bakka barka irraa dhawamanis beekuu gaariidha bakka irraa milkaa'uunillee beekuu gaariidha. Akkasittiin kannaa achirraa taakka jedhe eegaan guyyaa sun eegale waan kannaa jedhamu keessatti hogga rakkattee gitintiruun si dhufe ati nama itti himte jechuudha dantaa ta'e dantaan keessatti harkadhee faayidaa ta'e waan kannaa jedhan if booda irraa deebi'een bi'a amma osoo yaanuu muuxannoo yeroo dheertuu booda kannaa keessatti namni hedduu inaafuu fi ture rabbi ramatuuf haajii ture maskiiddan hedduu jaara kannaa nama miskiin hedduu gargaara yaaboo ani kannaa keessa nama achiin hawwi jechuu yaa rabbii keessa. Akkuma maallaqa harkachuus hawwutti namni silaa isaan harkadhaa jaa ati kamittiin kannaa kan kanas yaa rabbii kiyya akkamittiin akka saajii ture ture sun ta'an na keessa dhufte jechuudha. Haji Toofiqii gaafa haji turee irraa taarika naa himiin jee haji tureen barnaan jee gaafaan qarshii 300 kannaa qabuun kannaa eegale. Kannaa keessatti ni milkaa'e. Bakkaan an barbaadu walirra naa dhufte. Edaa akkanaa jettee edaa kannuu keessatti. Anis muuxannoo harkadhe gaa. Wuli sheeriin rabbi. Gana kennuun qaba jettee. Kennuun qaba jeetu murteeffate. Kannaa gaa bakka na gaafatanitti bakkaan if booditti deebi'u. Kana eetu waan hawaasni irra gaafamu. Gaaf tokko maskiiduma gaafa kan afataaf biteef sun kuma qarshii 200 maaree afata 8 biteef sun waan ajaa'ibsi ta'u maskiida ijaaruu deemnaa kuma 10 kan kuma 20 kan ijaan. Kudhaniin isinii kan naan jeen. Diidamnuu godhi jaan. Mee dura kudhana kana fudhadhaa hin jeen. Makiinaa xiyya tokko qorqorroo kotorbaan fe'atee as deema. Ogguunii fi makiinaan daakatas dabree baabbilee seenuu deemu. Qabame makiinaan laameeraa gubbaarra jiran qorqorroo sun dho'isitu. Cahanii qaban. Baabbilee magaalaa keessa qaban. Nu qaban makiinaa kee qaban jee namni sun adda wal. Shee Adem Haji Toofiq. Tootaal 4 sun akkana waliin tattee makiinaan kiyya qabame hin jee. Oguusi dhagaatti godhi je. Shaadam. Mashallah. Haji Toofiq wallahi sheekha dhuga baata. Wallahi horii kiyya rabbiin hin nyaachisu kaafira waan jeenanis. Nu sadeen mu qormata qorra dhufa. Ani isaan booda tumaan anse kuma nama beeku. Ittumaan anse ta'u karaa. Adeega itti amantee. Fuudhi makiinaa bombaas keessi fattashiirraa dhabe. Karaa kana ammaa as deemtu eeganuu bira dabartee buuftee fidi jedhaniin bakka keessee. Himaan hin buufne. Irruma jira wanti? Irruma jirti. Laameeraa gubbaarra jira. Siminto abbaa kunneen gubbaarra jira. Dhabanii bombaas geessa jijjiga geessan bombaas irraa oofanii
makiinaan kun oguu bira dabru qorqorroo qaba karaa kana gannaqee bakka itti naqee nu himuu didee janiin alaaftichi mucaan tokko bira jira saayiba xiyya tokko wajjin guddeen abdii usoo tokko anis makiinaa fudhadheetiin booddee aboo jaran kuma kurna fudhattanii mee kurna hafees ani isin ergi Mau doa ibu dah. Doa ibu dah itu. Manjin. Sama tak kenjene wan bela. Akhirnya saya sangkut ini berapa? Kurna khisanis kurna sini ergi doa ibu dah manjin. Kemudian ganti kayaknya. Ani mau hari kerja rapi khafre nyati su. Itu man dapat. Ega, udah meski dah kan itu, udah madrasah kan itu, udah meski dah nyati. Saya beri Syamza tak kono jinjira. Syamza. Tanak abad duna kata manjin tu bida. Makina for day jana. Segi ser begini segi ser. Ugun anji jika kharamara gasene makina gumru khasene. Ugun am magala gasene. Alaf tici gujanis alada. Mlali makinar. Mali fiddan. Qorqorota ka kharab busedam. Abawati mal fit. Qorqo firi kunan zibin toran fi. Laysa dem tam maski dafin deman je mucan. Harar bila. Mali fiddan tu. Gutu bakka. Pahadima. Khusus majal dem tanin kabina. Bakkar rakab dengge saje. Ugunan sene mucan deman unjan je. Bahane usinje. Mali sinjan. Alaf tici ka dema makina bakkar rafiddan debi saje. Dagan syekhasun berkala. Dagati gode. Waan ajaa'iba. Akkasitti uummanni sun jijjigarra alban na kadhatanii aboo waan biraatti fedhu naan jedhu numaan fedhu hin jedhan fiinaan qabaa mire oguu baabbilee giyan gandee fi wanni boombaas giyan aboo ofirraa dhiifama nu godhe alaafiilleen baabbileen giyaa nuun jee haruma sirraa bu'uun ofirraa deemnaan jedha niin gurguradhee fi deema qorqorroo sun 140 gurgurada waan ajaa'ibes ta'u gartee tika rabbii guusu gubbaa kaa'e jechuudha waan tika rabbiitirraa ta'u rabbiin akka fareessitiisa. Rabbi wajjin naggadarra jirta. Naggadarra jirta. Achi booda rabbi wajjin share seene jechuudha. Haa sheerii rabbii sani gaamma. Sheerii rabbii sani gaamma. Waaniin harkadhu irraa hin jiru. Parsantii ammana rabbii kan nuun qaba. Ammaan booda. Murteef keessatti. Amma haayoon muuxannoo jireenyaa waan jennee jecha namoota abbaan qabeenyaa isin qofaa miti. Haji Muktaar bara amma dura waa'ee amma dura jennee jirra. Abbaan qabeenyaa isin qofaa miti. Namuu muuxannoo irraa fudhachuu danda'u qaba. Namni itti jiru hedduu jira. Akka keessanitti kan nu jiru hedduu jira. Haayoon keenya muuxannoo dabarsuudha. Haji dirqitti bee kadhaa meeqaanii sagantaa tanaan dhaga'an. Akkas inshaallah. Haji jenaa ofa. Akkasitti sheerii sun eegaan seene. Ayyee. Anis hafuuraan fudhadhe. Maaf hin hafuura fudhadha. Bobbahee gun dhufe. Injee amma gaafas faayidaalee hin qabu. Qarshuma 300 haayoon qabu kaznaa rabbii jee. Ayyee. Qarshii 300 kana niin kaaya. Namni gargaarsaan dhufe maskiidaaf durgaa qarshiin kumni kudhaniis guddoo beekta. Kuma kudhaniin jaan yookaan kaznaan rabbii sun kuma 8 taati. Kuma 2 rabbiin liqee qabu wajeetiin katabadha. Irraa liqee isaaf. Eegaa irraa liqee isaaf. Namni dhufa kuma 5 sammaa jan. Sammaan itti bitaaf. Sammaan kuma 5 gaafas. Yoo guutees kan kaznaan rabbii sun guutamtee jiraattees sheeriin rabbii wajjin seene sun irraa liqee isaaf. Nagannii xiyyaa fi kan kaalee xiyyee jiru. Heedhumee taangi jedhume. Irratti hin katabu. Sheeriin gana bobbee dhufu sun irraa hin muruu ta'a. Niin muraa bar sheeriin kaayu jiraa miti. Wanni niin kannaa keessa naa gargaare sheerii suni. Ni agarta faayidaa sii tana waan tana harkatti. Yaa rabbi kaznaan ta'e qullatte itti guuttadhu ijaan gaafa sana dhufee maasna wanni hin jenne. Haaliin ittuma guuttata bakka fadheefiti. Kanna akkasii keessa gartee tan rabbii wajjin nagadaa sun keessa baay'ee. Amma reefu bar waa'ee walloo na gaafatte. Walloo si gaafatte. Amma gaafa gartee gurabbiin gartee wanta kasii raafise. Yoo ati 100 jettee kuma taati beeku. Yoo kuma jettee miliyoona taati. Amata dabre sun keessatti amata kana miliyoona 2 sadaqachuu qaba jeetiin karoorse. Niin karoorsaas goggaa amana kan nuun qaba jeetu. Ogguunii fi ani karoorse karoorri gaa kan kaaliqaatii irra jabaadha. Sheeriin ani kaaliqaa wajjin seenu ni guddatte dhiba. Sheerii amma kana seenu eegale. Kumni 300 seenu eegale sheerii. Yaa rabbi waan tana akkanaatti na milkeessinaan kumni 300 keetiin jaan. Beengata kan qarshii 300 miti. Gurguddoo gaa sheeriin amma naganninis rabbi tolchee qaceelchee wariis rabbi fide. Waan inni amaanaan kannees ka kaaliin xiyya na bira guddatte qabeenyisaa. Kan musaati irraa illee isaaf mooqam. Maan sheeriin takaalee xiyya meeqa taate kumni 300 kumni 200 kumni 400. Niin qabaaf. Na gaafata. Aboo gaani sheerii takkaan kaaliqaa wajjin qaba. Sheeriin tiyya sun hammana. Tan amma kaznaa isaa keessa jirtu. Hin jirtu. Baanaan teessanii hin jaanan.
ammas kiitumaa fi kanaaf irraa kana malee eega sheerii fuudhee bakka biraa kan hin geessu hin qabu. Injirtu teessanii. Kuma 300 taatu sittiin hima. Kuma 300 kun sheerii haaliqaatii jira. Rabbi isinii fidu teessanii du'aa godha. Wallaahi manni sunis garumarraa du'aa godha. Yaa Rabbi nuuf hidhi jaan. Numa dhufa kun 300 numaan erga. Maskiida kaanii kun 200 numaan erga. Maskiida kaanii kun 500 numaan erga. Maskiida kaanii kun 200 numaan erga. 4 numaan erga. Sheeriinii fi khaalinni xiyyaa fi aan hedduu sheerii naganii ooguu jechuudha. Akkasittiin gaa osoon miliyoona 2 karoorsee jiru fa'a sheeriin kaawwee nama dhaabdiire sheerii dhawnii tuni ifni guddee qaatti maallaqa miliyoona 8 geewnu ceesiste jechuudha. Waan takka waliin baasin jirtu sheeruma haaliqaa irratti hin baasin. Tanuma achirraa fuutee tarabbii itti irra keessu. Irra kaayu sun marraa baate. Gaafa walloo sun masalanii haznaa haaliqaa keessa maan turre. Ammoo haalli isin itti dhuftan sun waa lama onni na tuqe. Waa lameen onni na tuqe takka haala isin itti dhuftanii fi uummata sun gartee takka diiniin dhiibaman lama oromummaa. Wanni surra maalii yaadadde akaafuu iyya taraddaa goobanaa gaafa walloorraa baqatee dhufu. Asin barbaadee haa jefe yaayyee. Gaafa walloorraa baqatee dhufu taraddaa goobanaa ni beekama. Akaafuu keetiitu akaafuu kiyyaa walloorraa baqatee walloorraa si galee jechuudha. Naannoo gartee funyaan jibaa sun qubsiisan dachiis kananii fi obboleessa godhanii qubsiisan. Buqqeensa keessan kanuma manni keenya kun itti kanuma kanaa. Gaafuma walloo akkasii buqqaa sun akaakuun kiyya baqatee jedhu buqqee. Sunis na dhageemte akka akaakuun kiyya bisuun itti beessa. Walloo sun irratti baqatees. Har'a obboleeyyan keenya kanaa argee wajjinuti. Ani hin beeku. Abbaan kiyya hin beeku ani hin beeku. Aslii. Maali walloo nuti warra hargee. Ati takkaan deene naa dhaqee ilaalee hoo. Garuu isin dhaqee ilaalee ni yeroo biyya biyyaa akaakuun kiyyaa sun dhaqeetti ilaalata. Buqqaasni isaan gaafas buqqaan sun arrallee kan hin dhaabbatiin hin dhageen. Suniifin akkaan ammas qaznaan irraa liqee sun akka boruutti deebituun irraa liqee qaba. Yaada keessa jiraniif waliin laalee ani wanta rabbii sii kannaa beeka. Nafseeteetii bar si waaswaasa. Waaswaasuunis gun kannaa keenya duraa qaati. Bakkaan itti miliyoona jee'uun beeku. Miliyoona maan jee beekta gaafa. Tabii mimaan achi nurraa ganneete aji bakka seennu dhabne. Rabbiin akkasitti gaafas bar isin himeensa. Otoo torbaan hin geenye miliyoona 4 harkadhee bar. Bar hoggasumaa'u haaji kamitti kan nu gootan siin jee bar hoggabaane. Waan isiniif kanneen jeetiin kanneen seetanii ani waan itti jiru ani waan beekaati. Meeshaa takka tanarra turtu silaa. Amata tanarra teessee silaa yeroo sun dabarte ammas amata akkasii narra turtu. Mana keessa naa teessu. Kanneen guyyaa afuraffaa. Guyyaa guyyaa mana dhufnee nuyi. Guyyaa afuraffaa jarri tokko na dawwalanii. Guyyuma saniin afuraffaa dhahee. Meeshaa sanarraa bitan miliyoona 4 argadhe meeshaa sanarraa meeshaan taa'u jirti mana dhuftee galiinti biteerra. Sheeriin haaliqaa. Yaa karabbirraa ol kaayyatee warra jiru. Gotun sii galuu baatte na sii bakeeti. Dhuftee bookam. Niin kafalee miliyoona tokkochaa kaznaatii jettiin deebisa. Kan haaliqaa sun isaafii liqeessee kaznaatii jettiin deebisee jechuudha. Haala sun keessa osoo jirru wanni takka nafseetiin ta'u wal qaqqabduu ni jira. Amma gartee muuxannuma gartee irraa fudhachuuf malee gaafannaan silaa akka shari'aatti illee dhoyfachuuf gaarii. Kannaan akka lachuuttu ni jirti. Dhoyfachuuf gaarii. Dhoyfachuuttis gaafa yoo muuxannoo irraa fudhatan jettee yaadde kanatti maqisii akka gaafa kennaan uummata keenya feesisu akka yeroo ammaan ta'e jiru kana fa'a akkasii inshaAllah. Akkasitti kaanee egaa miliyoona kana kanneen egaa walii amata kanaaf geenjee miliyoona 2 biraas dabre as duras maskiidanii fodduun kakkanne ni gahanji miliyoona kanneen miliyoona 3 ho'ittachi ce'een jeema kaa'ee soommanni seene bakka biitaati if qabuun dandee kannaan wasana si rabbumaa beek malee hin beektu ummata gaashiree jiruun nadda dawwalee har'a dhuggusin anjaan aboo ummata ka foottu laali jiruu teenya tan soommana. Soomana kana. Soomana dabre. Toofiq furdheetiin dhaqee niin dhaqe toora za'a turbaa kanaan dhaqe. Nyaata isaanii ol kan mana hidhaa sun keessa gartee waan akka dokkee jedhanii horoo fakkaatu akka biddeena tokko kan bakka irraa qabattu hin qabneen arge. Duraanuu garabbiin na xilee aboo jara naan jeen waan saaftira keessanii soomana 15 irraa egalee anarraan jeen yaa boo hajii keenya dhumne 15 nama nyaatee to'afa arraa kana jira arruma nu eegalee jira nama 500 naa isin aftirsiisaa nama waan qabdan naa isin aftirsiisaa fidadhaa hin jeen katabaati ammee qonni ni jedhema kun 15 ni jedhe guyyaatti walittiin dholee guyyaa 20 kuma 10 yoon baasi 200 15 yoon baasi 300 300 ni baasi jedhee jedhee of yaajii ni kun
jarri nu dawwalan namni soomman nama 500 kan hin soommanne illee ni jijjiira naan jaa toora nama 900ti haa 550 dhawadha amma ni waliin geeffate 300 baasuu deemaa mire oguun dhee namni 500 hoteelaan dubbisi qarshii 60 naan jaa namni tokko 50 godhaa jireenya 50 waltaan namni 500 qarshii 75 ta'e guyyatti walitti hin deema baatitti guyyaa 20tti toora miliyoonaa 500 amma naaf hin abseentii ol qaba. Kun 300 qaateeti. Abogaa. Inni waan hin gartee amma kana karoorfadhee si bira kutte makiinaan qabdu abseetii yaabeeta. Firraa maaliif makiinaa riivoo takkaan hin bitanne jettee abseentii. Makiinaan qabus gurgure lafaa deemta. Takka akkas jetti. Takka immoo amma kannaa tana waan keessa harkattee ni beeytaati. Milkii kannaa tanaa ni beeyta. Kan qeessituuf rabbi ummata kana abdachiifte if boodan deebiin naan jetti. Maalii miti. Wal qabne jechuudha. Aboo boodaa marsee yaa nafse bakka irraa dhuftee beeytu hin jeenati. Bakka keessa dabartees. Oguna qabdee nafseen tii beeyta achi yaadachiisa bakka irraa dhufe. Gandaan irraa ka'ee suni bakkaan ture sun qaba. Miskiinummaa sun tii. Haa taatu booda waa hin jee. Gasti haajii fi bakka hoteelaa takka dubbisee hajii ta'uuf nu hojjeese. Itti fufneef jechuudha. Wallahi uummanni sun hedduu beelaawanii hedduu du'aayis godhanii dacha taate ati gaa maallaqa dachaa olii ugallee takka tokko ashan jechuudha. Ati gaa maallaqa qiyaasa hin qabne rabbiin isas baqeesse kan nuti isin yaadiin isas baqaqee kannaanti yuulee isaa dhaabbattii ure oggutaan irraa baanis taanii rabbii haa ta'u ida'uun dhiisu oggutaan irraa baanis taanii nadda wala ittiin fufe akkasi gaa alhamdulillahi rabbiin ilaa za'aa irra ejjinu kanatti kannaa keessatti waan nuti yaadin faayidaa gurguddoo tan gartee nuti qiyaasaan hin beeyne tan namuma kannate malee namni kun hin beeyne kun dandeenye namni kannate immoo ni beeku. Hama koruu fedhu mokoruu haa danda'u. Suni warra biyyooleen nu baasee alhamdulillahi horiin kiyya guyyaan kanne irraa eegalee numa dabalama malee silaa kannaa nama miskiineessite. Waa'ee kannaadhaa deebii amata kanan kan. Akkasii silaa. Tanii amata kanatti dabre kanneewu miidhaan irra fidde. Kan amata kanaa deebi'een kan. Diba haalli sii kana arra amata kana fa'aa keessaa uummanni keenya hedduu beelarra ture. Beelarra turanii rakkoorra jira. Akkayyuu namni beelaa hin jiru. Mafatanaa keessa kakaseen uummata beelee san qofaa miti. Hongeedhaanis naannoo galii hongeedhee naannoo galii qaalii jireenyaati. Naannoo ligamanaan gamasiin biyya seenee jiranii ejjaa. Fatanaan warra waa qabu irratti as deebiti jira. Namni amma miidiyaa irraa illee bahee nuti tujjaara yoo guyyaa dhabnee waan nyaannu dhabne horii tujjaaraatuma baana ijoollee arge. Miidiyaa irra bahee. Akkasii gaa gubeetaa waan nyaatu dhabdi namni haa. Waraabessi ollaan nyaatu dhabu agabuun bulu jette. Amata kana soomana kana dura siniin na yaachisi. Iddoo tana baltaatiin karaa Kanadaa kana ture. Uummata kolaga xaafootiiti maskiidaan adda wal. Afaan sa'aatina maskiidin ijoo kana. Osoo jechuun jarri sun gaati. Isaanillee jeenaa beektaa jeenummaan gaariidha. Kanuma sumuunii takkan qabni maskiida sibiila irra wanni muka jaaranii muka irra dhawanii waan irraa afanii kan nam tokko sumuunii takkan qabni aboo haajii gaa akkam taana jedha. Aboo gaa Kanadaan jira. Sunillee na mudatte uummata sun alhamdulillahi waan rabbiin akka inni irraa hin cufe. Kan gaafuma 500 takka kan neefeetmaan mudattee nabiil kiyya walii aboo manni kun gaafuma kana keessa jire. Laameeraan inni buqqaafachuu jiran aan jiran kan irra balleeffne sun. Lafa ture. Irra dhoome guyyaa qarsaddeetii irra deemaa mire. Buqqaafachuu jira. Hunoon duraa guurrachuu jiranii warri gimbanyaa sun irraa yaa'u jira jira. Yoo deemsi simintoo kuntaal 200 geessiif. Sibiilaa fi kunoome qarshii 300 fi simintoo 200 narraa geessiif jaaranii inni fitanii aboo gadda godhan. Hayya jara nagaa immoo maaltu jecha. Aboo wanni siin jennu ni jechuudha. Aboo namni kunoo beelaayeeti. Haayilaandii gujufarraa guuree. Habiraatii moso. Isaan makaa. Haayilaandii gujufarraa guuree gurgurannee bulu jirra. Namni waan nyaatu hin qabu jira. Fataan atules. Gamanaas galaanis nadda walana kana keessa jira jira. Walittiin dhee baqattoota naannoo tana jiru bakka 24 jiran jira.
yeroo hin dandeenye bakkuma afurraa fudhadhu yookaan shan nafseeti jedha. Kuma tokko hiriif namni kun yoo kuma tokko hiriif toora miliyoona 3 dhaqa. Nafseeti. Dandeessitan. Ni guddata. Gandi keenyas karaa jaarsoo kan jiru illee beelaawanii jiru bakkeen itti daladhee akkasii bakkeen keessa ture akkasii miliyoona tokko irraa kan itti hadiisi miliyoona tokko bitteetuma waa ergita. Tana iddoo ijoolleen takka teenye takka natti dawwalanii aboo akkana gargaarsa guuraa kuma 200 sirra katabne naan jedhu. Aboo 200 miliyoonaan kanneen jiran atis miliyoona kanneen kan natti dawwaleen. Aboon kostaas miliyoona 5 guura. Aboon naxilii mirqaanaan qabaa bire jara kanattis dawwalii miliyoona 5 isin harkee jiib. Jararraa kan fuudhin. Kaniin hin fuudhin ka. Amma jara mana hidhaa tokkos ni nyaachisa jeetiin akkumaan bari sun addeelee fi harar bulchiinsa dawwalee haala kanaa jira. Sun akkuma qabaadhaa jiin aboo namni dhume miidhagaa tanaafi kunoo karaa cinaasan kanaafi namni lafaa ol ka'uu hin danda'u. Namni mana hidhaa jiru daabboo takka illee mangistiin itti kanneeti. Har'a dubbiin haala kanaan nu harkaa qaba jira. Akkasii waaniin kanatti as deemaa tana saaya akkanaa jirri. Tana hayaa jettee mana hidhaa tana. Mana hidhaa tana kaafirraa jirri kun tanarra jabduudha jedhanii mire. Jettee qalbiin ammas deebite. Amma kawarri ala jiru beela jiranii. Inni mana hidhaa jiru daabboon takka illee taatuma kanatti kan daabboo takkitti sun faxarree jiran an jira. Haaya maallaqa kanatti gaa wali gugguuree dhufna rakkoon hin jirtu ani geessinaafi. Akkas ijoolleen ta'e tan bal'ama naaseentu sunis haalli bijjaa ofii dhabi. Aboo bakka iyyuu himee nama idiliin eeggata. Nabsee isa seentaan jee nama. Miliyoona 5. Miliyoona 5 himte. Aboo soomana guyyaa 3 waliin jenne gu soomanni arra boru noduma qurnar irratti umar tokko fuudhaan kottana gargaaraa hin jee. Akkanaan seene. Akkanaan na mudatee hin jeen ammoo wanni sun kheyrii ta'uun ooltuun shakkii qabaan jee. Anuma wallee miliyoona 5 baasisu deemti. Aboo ani gaa nabsee miliyoona 5 sunu yoo baafte ni miskiinoo ta'e miskiinoo. Nabsee xiyyaa waliin jaara ni miskiinoo qabdaa duraanuu qabaachuu turte hin qabdu. Takka agartee miliyoona 5 sun warri qe'ee abbaan keetii fi eessaa fi warri ati duru jina kaafu jiran achaa kaafu jiran moo akkam doo maal eeyite baasa bahuu qabdi. Murteessi achi hoteeliin jara hojiin daleenuun itti dawwala boo ruuza kun taalfamta kun ni qabdanii ni jira. Naa qopheessa. Ijoollee hojiin daleen tokko jira. Naa qopheessa. Meeqa miliyoona 3,500 taa'u godhannaadha. Makiinaa naa barbaada. Dallaala ni dawwalle. Warra naannoo tanaatis bakka 4 moo kana ni yaamanne. Toora galaan zawaayii fi karaa laga xaafoo fi naannoo tana sabbataa kanaa fi laga xaafoo kana idil ni yaamanne. Hoota. Hina keessan fudhadhaati. Hidda keessan sumaa fi jiran. Harargee bahaatiif, harargee lixaatiif ruuza kuntaal 200 jiran. Miskiina baatan suniif geessaa tarkaabsiisa. Yeroo harargee bahaatis umarii faamitti walii kun geessaa tarkaabsiisa miskiina beelaa jiru suniif. Akkasii makiinaa walii qabannee egaa dubbiinis dubbiin gadi naman dhiiftu beekta. Mootummaan illee nu qabaadhaa jennee wanni kun gargaaru. Ummatuma keenya kan beelaa gargaaru deemas. Ramadaana sababeeffanneeti waan biraatiin jenneen isaan illee miidiyaa nu erganii. Akkasii kuntaala kuma sun achii fide. Gunaan kana fe'ee hire. Noori sulultaatii fi kunis ol yaada. Obboleessa keenya yaayaa hajii yaayaa tokko kuntaal 100 isaanii kanneen ture. Aboo jiran ishee 100 harkattanii mee ani illee 50 ishee reedee 25 irraa gargaaru. Fudhadhaa 75 nurraa galaa isinis deemaati. Akkasitti gaa beeytaa wanni ati sharri yaaddu kheyriis ni taati. Bakka nuti yaadiin gartee amma nan baasettee akka saddaqan karoorfachuu hin taatu. Bakkuma rabbiin baasee hin jee malee. Haala sun irratti as baane ammallee manni keenya kan beelaa jiru qiyaasan qabu. Ni isin dhiyaata. Amma rabbiin haalaaf isa baleessa yoo mara dhufu jira. Gartee maal jaaniin bakka mojoo fi hubattoota mojoo jiru jira. Ammas Portutti nama beelaa rakkoo beelaatirraa illee miidhamee du'ee jira jedhu jaanii achillee akkasii geessuuf karoora qabna. Sadarkaa waa gartee waan ati tilmaamatu taatoo osuma ramadaanni kun hin baane amma harri 23 jira. Dhaqqabsiisuu feena. Rabbiin nu laaffise haalli sadaqaa itti milkooyta malee itti hin hunqooytu. Itti haata malee itti hin kuftu. Sadaqaan eessaa eegalti jettee yoo na gaafatte
guyyaa qarshii 100 qabdu qarshan kan nurraa eegalti. Guyyaa qarshii 200 qabdu qarshii 10 kan nurraa eegalti. Guyyaa 300 qabdu qarshan tam 100 rabbisiidhaaf kan nurraa eegalti. Muuxannoo tana namni gartee waan gartee ani karma kan inni dubbatu taate keessa seenanii ilaaluu danda'a abbaan kan naannoo kijibsiisu. Abbaa fira kitaaba mucaalaa hojiin arke kanaaf irra galte. Ani hojiin arke yoo wanni tun ta'uu baatte ani akka jiba dubbiin haasa'e tana dha. Kanaafuu obboleeyyan tiyya kan rabbiin horii isaa bira kaa'e akka ana horii isaa bira kaa'e kanatti akka gartee nakkannate kana kan itti kannate obboleeyyan tiyya kan islaamaa qabeenya isaanii hamma danda'anitti nama gartee dhabaa miskiinni waa achiifachiin qabu argandi keenya wallee yoo achi deebite gandummaa itti irraa dhufte illee beela jiraa qaban kan bakka biraa dhiisiidha yoo waan biraa dadhabde ganda keessan uumaan gargaara yoo ganda biraa waliin ga'uu dadhabde kanaan na keessa jira jechuudha yaani waan ajaa'ibsitti ta'u ammata kana hodduu haalli beelaa kan nyaachisee beekta umraan deema jeetiin kee garaanis na deemuu dadhabe. Nafseeti yaaniin jee waan dilan kan kanarra wanta kan naga machiisanii beekta maallaqaan umraan deemu sunii walii deemu 130 kafaltanaan jaan kun achi dhaqee 30 kana wacii ni baafattaan nafsee 160 caasheetti cha tokko jira ganda keenyatti hin dogole aboo dhadhagee isaa 160 yooniire nam 32 imaaman 32 kan miskiinummaan ittiin dhugaa sun gartee jirtu. nam 32 naafata binjee. Jaarsorraa ilaa baabbiletti naafata binjee waan beektuuti. Humbaas hin baasi, gursuun hin baasi. Hata beennaa deesi. Maaliin nama kan silaa umraan deemu. Umraadhaan iyyadde. Umraan tiyya isaan kanaa. Umraan tiyya irraa armara taa ooltu. Kan ni binjee kuma shan. Egaa. Hadisni leen akka jiru beeku baadha. Ittiin gammade amma guddaan kan gara amasanii na gammachiisa. Kanaafuu if bira dabarsanii kan nuunis waan jaalatan beela baasuun beeku waajiba. Waan amma hin amannee jeemisa waan ifi jaalatan amma obboleessaan jaalatanitti akka uummata dabreessu yoo laalle gaala 100 meeqa fiinaa wajjin kan nuu tura. Hajjiin tirfiidhaa umraan tirfii immoo sunnaa ta'u sunnaadha. Waajibni hajjillee yoo ta'e umraan ni takkuma waajibni. Achi yoo oduu nama beelee yoo gartuu. Bira kutuun xiqqashin ulfaatti yoo rabbi jee gaafa uummata keenya rabbiin tanarraa achi baase kan waan haftu dubbiini. Dhaquuf teenya hajji umraa sirriitti deebiin guyyammoo gandi keenya namni keenya sabni keenya beelaafetti. Ta'ejjitu tana kan ejjitu tana beela isaan baasuu irra caalna fa'a akka mataa kiyyaatti ana akka hadiisaa quraanatti dubbachuutti hin jiru akka mataa kiyyaatti akka namummaatti akka nama tokkooti waan dhaga'ee waan dubbadhe kanaafuu rabbi nu idileetu nu halaafesu karaa kanallee gartee warra akkama fiin xabaafatu nu haaluuf jecha sagantaa tiyya gartee tan hannaa tana fakkaata. Sagantaa hannaadha Roosamman. Akkaan jeesan numaan godhaa waran. Maaliif sannuu tolfataa isin dhiisaa? Hin turre hoo? Zaata akka deemne amma. Zaata akka deemne taree fuuldurri zaata akka amma waan meerkurii gizeetii daane deega diidame irraa jiruudha meerkurii sana irraa zaata guutuuf. Haasawaa saalamaatiin godhaan jeeme akkaan itti hirriirraa fanne saalamaan sanniin guutaan jeeniin guutan. Akkasi akka eega. Isarraa deeguma diidame deegaa 40 achirraa qabnu waan taatee jee asii deega diidame shan keessattuu ni fe'u. Kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra baga nagayaa walitti deebinee tun sagantaa muuxannoo jireenyaati Haji Mukhtaar waliin jirra obboleessa keenya Haji Mukhtaar abbaa miskiinaa waliin jirra sagantaan gaa hedduu sagantaa bohaarsituu fi sagantaa gorsarraa fudhattanii akka isin dhaamsa bareedarraa fudhattan abdiidha qabna Haji gaa kutaa itti aantu kutaa tana keessatti amma mee dhimma rifu kaasisan waan nama keenya keessa jiru beektaa. Oga nama tokko rabbi mijeessee fiituma amma iccitiin nuyi mujirta iccitiin guddinaa ta dhugaa yoo nama aqlii qabuuf galte tan abbaan qabeenyaa rabbi waan ta'echa rabbi wajjin diridirii goote rabbi ananganan baasuu deemaati immoo kana naa ta'ii honoo ta'ee dhumteettee irratti hizaabbachaa rabbi wajjin aggaduu beekudha tattaaffii namaa erga goote boodaan baata namni tokko humna isaa aqlii isaa waan rabbi isaa kenna tattaafatee erga godhe booda rabbii kiyyeettee rabbi irratti hirkachuu jechuun illee akkasi namootuma silaa iccitiilee kanaa tanaan guddati. Sababa dhiisinurraa dalagadhu gizeetteen meerkurii harkatee bar malee akkanuma maallaqa harkatanii jira booji'ee wanna jiru jira.
Mee hariiroon ati fi meerkurii wajji qabdanaa yoo rabbi meerkurii si bira beekees gaa. Meerkuriin jaasa yoo jiraattees. Abbootii qabeenyaa hojjaanis nu maqaan nagaa'ee. Mee nu hima meerkuriin yoo jiraatte yoo hin jiraannes waan hawaasni keenya irraa fi eeguu qabu gartee. Dhugaa meerkurii tana waa qabeenya guddaan ani akkas qabee qabaadhee himamullee waan jiru. Amma xiqqaa rabbiin kanneen gartee egaa ammaan danda'u irraa baasa malee abbaa qabeenyaatillee miti. Ammaan danda'u irraa si dhaqadha malee. Meerkurii tana seenaan irraa qaba ajaa'iba waan si ta'u. Anniin ajaa'ibaas nama hedduu jawus ni dhagee. Meerkuriin dura hujuma teeti. Meerkurii wanni beekuu qabdu eega fayyaa qabaata fayyaan ta'e dura meerkuriidha. Achiin booda dalagachuudha meerkuriin. Wanni meerkurii jedhamu kijiba hin jirtu. Hin jirtu. Gaaf tokko ni yaadadhaa anaa fi Shejjamaan Aliyyeeti. Namni tokko isattis dadawwalee karaa argeessaa kana cinqoo ture meerkurii maali jaanis natti dadawwalan. Kaaneeti haramaaya kana uummata tokko meerkurii qabnaa. Nama tokko dhiifama naa godhe fanti si qaba. Harkaan qabachuun dhoorkan ammoo kunoo laalladha kunoo uma jala. Annis sunii nu jiraa bira mirqaana gadi nu dawwalu jiran sun. Ni ifti kunoo ni ifti ilaala. Jirsan. Qullubbii ture deemti shamiza yoo micciiranoo qalamni irraan boo nu garsiisan 50,000 kanneen. Makiinaatiin nyaakaman naaf Shejjamaalee ugguni fi gaggaraagalle. Makiinuma daawwitu makiinaas koppii ona cinaa tanatti ilaala. Ugguna kana godhe wayii keessa jira. Aboonni mul'atte kan daawwitii keessaanii uggi isaan bira jirtu mul'atu. Ugguun makiinaa shirjee ol deebine meejarri gunjee bar isin makiinaa kaafannaan oriyaatuma armaan kutanii nuun jira. Aboo jala ceen as ceen achi ceen. Akka hin garre shawwadamtan. Shawwadamni. Itti dawwalle hanjaman godhanuu ni galle. Meeqa nyaaddan sila? 50,000 kan. Maalla gaafasii dhiqaa turaadhaa biree beeroon tun. Turaa bira mata jaamu kana tura. Amma achiin kaanee haala hedduu namni siyaata. Namichi ta'uu qabne kan isaan wajjin dalagu. Sintuu akkatti nu hatti nuyi mijannee. Agartan amma chibu. Amma yookaan siiduu yookaan akkumatti nu hatti nu himu. Maallaqa leessiif kan jennee. Akka itti naannee jee. Taniif tusunis bakka gidaara sookkeenii taa'u mareen ta'e eenyu jenna. Sookkeeda gidaara suuqaniiti haati chaarjii miila keessa qabanna jee. Quba kana keessa. Elektiroo laayitiin dhuftee bira qaama isaatii bartuu ta'e kaachaa bitee gufuudhee waan suni tokko ni ifti. Kaachaa bitee wayii laala tanii iftu tan elektiriik haatan. Laayitii qaama isaa keessa chaarjii irraan dabree qaama isaa tuqee jira. Yoo ati nukka ni jessitin kan nu je. Wanni qullubbii dura cawuu sun hojjenne sunis waan takatan qullubbii dura ceetu jira je. Taan tan daawwitii keessatti mul'anne hojjenne. Oguu kana goone ol kana goone bakka afaanii tana gudufte wanni sun waan diimtuu malkii fakkaatu ni qaba jee namicha harkaan. Harma qaba jee bakka afaanii tanatti isii sun qabee laastika sun walitti akkasitti qabee taa'an jee kunoo jaaji. Oguunii fi daawwitii irraa achi fuudhee gad dhiisa jee qala'u jettee gabbuuti bire kunoo ni mul'atu. Oguu daawwitii bira garuu takka kana jee achi qabee akkasii seenannee jee. Kum lama kan inni fiddee bijanne. Haala hedduun siyaata namni. Gaaf tokko amma ni turre maas jara tokkoon na dawwala. Honama siistama qabattanirra. Siistama kana qabat. Siistama biraatiin na dhufan. Aboo na dawwalan aboo karaa maarree kanaa sheek maarree abbootu nama amantii qabu isa malee hin jiru nuun jaanii suniif si dawwallaa. Jara tokko araboota tokko meeshaa harkanii akkatti gargar bitan wallaalle. Jara sun ni duuba hiinaan jechuudha. Gargar nu qabiidhaarra. Aboo jara akkami araboota akkana dhufanii akkana nuti laalleeti nama amantii qabu abboon nama sun malee nuun jee. Araboonni na dawwala. Afaan arabaan natti haasa'an. Afaan arabaan beekuun jennee afaan Somaalii natti turjumaanii. Uummata tokko kanatti nu qaceelchee nuti biyya kanaatti irraa dhufne waan kana gargar nu bitachiisi jan. Ballama dheeraa booda sun ballamuuf direedhaan wal agar. Araboonni inni ta'anii kalawwitaa kaayatanii islaamaati. Maallaqa biliyeena mana qabna. Uummata kana gargar nu qabii jiru. Mana warra baadiyyaati waa gurgurachuun beeku. Ammoo isaan lachuu walii galansiisuu. Isaan lachuu hattu. Arabniinis jarrinis. Amma jara ballameef. Oguu jarri achi as kaane jan arabootaas koottaa jeen. Jarri gunii fi dhufanii ol seenanii mana gattaan meeshaa yaatanii arabtichi tussee salaamu alaikum. Haazaa nafsi je. Jara sun jeeboo. Warri meerkuriin deemu isaan kana jeeboo. Ittichi kanne meeshaa lakki hin qabatin hin ta'u meeshaa xinnoo atitti kannite malee naan jaan jechuudha. Isaan itti kan dura sikkannina ati malee nuti hin amannu naan jaan. Nama baadiyyaa fakkaatan. Barjara eegasiin kaa arkuu ta'a. Huccuu darsa uffatanii nam sadii maa furi. Araboonnis dhufan Somaalichiinis wajjin dhufu. Akka maashinaata akka fakkaatu deemamu irraa qabeedha. Asal maallaqni nurraa kafalee jeema.
maallaqaan kafaluun qabu. Waan qorraa qabanii. Maallaqaan kafaluun qabuun jee. Aboo gaachoonis nu eeganii. Akkana jenneeti. Yoo ayisni feetuunni tuni. Kuma 100 kan ni jenna. Kuma 100 qabuun jee. Jarri ammas bajaniiti. Nuti yaan isra dhiifnee yaani jenne araboonni makiinaa fudhatee qote. Amma olii ganna qabani. Sheekaan leetaatu nu barreessi jenna. Sheekan daleene tokkoon qabanis. Shakkiin naqee jira sheekan dalee sun qarshee kuma 100 qote beetiin itti qanne. Aboo waan galluun jenna. Waatanii buna cinqan. Kuma 20 firraatti waan kana nasiiba jee. Mana kana qolla fi qulfiin ukkan ni jenna nuti yoo ta'e la bullee dhufna. Qulfiin sibira taa'uun qabdu meeshaan teenya mana kana keessa nu taa'uu qabdi. Jama hoteeliin qulfii takkanis fuudhee tapha teessutti kun qulfii reeshma kaayyatanii kutan. Ganama ganamaan dhufna jenna. Ganama qala'u dirree dhawaadhaati. Zaalamaa fi cirratti. Halo baankii raasii dawal baankii tam baankii Oromiyaa intarnaashinaali maali sheeka nama barreessitee jirti eenyuuf Ono sheekni kanaati sheekni dalagu. Meetti kana halo eenyu aboon nuti kaayi maallaqa maalini keessa jiru naan jedha. Eessa jirtan? Aboo dirree dhawaa jirra kaayi maallaqa qabu sheeka qullaa nu barreessite. Ganamanii dhufnan jenne maallaqaan isin qopheessee jira. Sheeka maalti godhan sheeka fidaa kotta. Lakkii kaan nuti rummaa furannee du'aa isuniif nu eegu jiran isuniif irraa dirree dhawaatti kunnee bara. Tuuta bunaa galte. Natti bisa lammas toora zaasadii. Maallaqa itti nuuna qixaajan. Aboo maallaqa harkatti hin taa'otta isin hin jenne. Huna maallaqa harkaa hin qaba kan yeroo babballamanii waa meeshaa teessin isin fudhattanii. Tan edamanitti qollafattanii kuttan qulfiin isin bira jirmana nurraa bana. Aboo maallaqa nuuf hin neetu jechuudhaan an jedha. Maallaqa harkaa hin qaba isin hin jenne. Sheeka baankii dheenee dho'isisna naan jedha. Deema dho'isisaa hin jenne. Warra baankii dawwalee waan akkanaati uumamee sheeka kiyya sun quba qabaadhaa hin jedhanis. Nuti bara. Makiinaa si nu gurgurteeti maallaqa keenya kan makiinaa kan qabdii sirra neeyne nu kan nite malee maallaqa biraatii seetee naan jaan. Makiinaa si nu gurgureef dhiisee yookaa deemaa baankii dhaqaa dho'isisaa hin jenne. Achiin booda kaanii dhufan. Tura booda namni baankii dhaqan sheeka nu dhawaa jennee. Ani finfinnee hin jira. Natti oggoloo baankii maana jedha kan jirtu. Achi jiranii naan eegaa waan jedhu. Foolisumatti hin dawwalu. Naan eegaa foolisiin dhufu jirti. Jarri baankii taa xiqqashoo jedhanii jechuudha. Foolisuma sun gurraan dhageen. Bari jarri gaa kontiraat fudhatanii. Numa badan jan baankii keessa ho'isaa. Foolisiin sun dhuftee isaan dhabdee. Uummata sun eega sugguu mobaayil isaanii seef godhadha. Huccuma isaan uffatanii fi waanuma isaan sheer godhan laaleetiin kunoo footoo isaanii kan gartee iyyaala gartee iyyaala achi kutaa. Suni bunni meerkurii jaan hin jirtu hojii teeti malee namni keenya kan soban. Gaafta gurbaan tokko yaa aboo maallaqa na dhaqqabinaan jedhe. Miliyoona tokkoon maaliin jedhe aboo naafi meerkurii biliyoona waliin bahu daqiiqaa 5 naafi. Maraachuu fi adiitu daqiiqaa 5 siyaaf hin jedhe. Ati amma sii galte moo nama tokkoon akkas jeeniin dhageedhama. Dhuga baanaan jedhame sun daqiiqaa 5 siyaaf hin jeenanis kaan. Atii fi maraatu iddoo. Sumuun takka kan sakkan hin jirtu hin jedhe. Akkasitti 70,000 irra nyaadhame meerkurii sun taraa lamatti wani meerkurii janiin hin jirtu. Meerkuriin fayyaatee keessa jirti. Dalagata keessa jirti. Taan qabisa kanarraa na gaafate. Qabisni kun beektaa qabeenya qabaattus waan garii tan gartee nafseetee yaadachiistu jiraachuu qabdi. Ani irraa qabisa moodii lammaas bees bitachuu hin dandeenya. Kanarra faabrikaan asbaas alhamdulillah waa rabbiin akkanirra. Ammoo niin jaaladha. Qabisni kun amma 22 wajjin ture. Gaafa rakkoo sadi. Gaafa rakkoo sana wajjin ture osoo nabiila kiyyan dhaalatiin jechuudha. Eegaan isa bitadhe booda xiqqoo taa'ee nabiila kiyya dhaalati. Niin jaaladhaas. Namni qabaannullee gartee har'a osoo miliyoonaan sadaqannu qabisa nama 20 dura bitadhe fadhee taa'uun qabu. Ammoo nafseetii yaaniin gayyaatachiisaa. Waan feete qabaattullee waan qabdu israafuun qabdu. Si galaare waan qabdu waan si harka jiru osoo nii fi hojii siin bahati wanni sun osoo gartee dhumtee bakka gartee gatamuun gahin bakka darbamu osoo hin gahin israafuun qabdu. Waaniin ka'ee suniin bitu yoon nama tokko sadaqanne ajiriin jiruun nama hundaa akka keetii kanatti akka jirtutti yaaduun qabdu. Ajiriin naa deema. Si galaare hin dhumne wanni kun. Uffachuutti hin jiran malee fuuldurallee uffachuuf hin ta'a. Laalus bareeda. Inumaa maali maarkiidha moo maarree baanan sun qabaa adidaas moo maal ja'a.
huccuu zamanaati irraan fagaanne maaliifiin darbaa namni qabaatullee qabaachuu baatullee waan qabuun boonuu qaba kan hin qabnes kan qabulleen israafa keesseenuu hin qabu israafa seenuu hin qabu. Gamanuma nu arraa wajjin nyaanne mana keetiin nyaanne mee wanta na irra deebi'aa kaasu manni kiyya seera qabaa nuun jette namuu kopha naqatee nyaata mana kee keessatti namuu qiyaasa isaa beekee akka nyaanneen israafamu jechuudha. Seera manaa godhattee jirta. Keessummaa yoo dhumtee jettee miti keessummaa yoo dhuftees. Keessummaa seera qaba mana kiyya keessatti mana kiyya nyaannee hanga nyaata qofa naqata namni lafatti tokkollee hin naqamu waan jiru dubbattee jirta. Israafa san qaafnaan hin qaasee. Wanni israafa irratti akkana na deebisee na jabeessu. Qamisa kanatti hin eegale nyaatatti miskiinummaan keessaas beesu. Miskiinummaan irraa dhufe sun. Wanni kannaa irra naa laaffises miskiinummaa sun. Silaanii fi beelaa sun arkuu baadhee irra kannaa irratti illee kan hin jeenoma jee yaadu. Miskiina illee ni yaadadha jee yaadu beeyta. Suni waan sun hin yaadadha bakkaan irraa dhufe. Waan beelti na gooti. Dhuguun achi yaadadha. Mana kiyya keessatti namni gartee inumaa hamma fixoo misira qiyaasuma xiqqoo takka nyaachuu qabaa. Akkaan keessaas kun beelti na goote guunnaa. Arrammoo isin bichaa miti. Keessummaan sheekanii na dhufe shee Mustaafaa na shee Adamii na dhufe sheekan hojii na dhufe ittiin hima. Waan israafama hin fadhu. Qabiyaa rabbiin irra uumeensa. Kanaaf ijoolleen hundi irra wal lolu yoo jiraatte nyaata hambisuu yookaan jiraafu yookaan nyaata gannaqu yookaan bakka malitti argu namni amma danda'u nyaachuu irraa firija kaayyachuu. Dhuguun tan irra dadhabeen seera baase dhageessanii nyaatan kunoo bakka iyyuu ganneetan firijalleen keessa achi biraa yaata waniin arraa eegalee nuu seeraa mana kanatti namuu hamma danda'u fudhachuu abbaan saanaa irratti hamma danda'u fudhate. Yoo keessa tambise guduunfattanii mataa keessan jala bulfattanii jedhe nyaata ganna qabu arguu hin danda'u. Bar daleeyduu nu naqee maare daleeyduu arraan booda naqiniif namayyuu nyaata baasii kaayifachira nama amma danda'u arraa saffaratu. Waan hambisiyoo naqee isaatti gaafata. Suniif seerri sun gartee mana keessatti ta'ee keessummatti illee galgala kana amma namni nyaata dhiisa. Nama mana kana dhufe hundarratti irratti dalagaa jechuun akhiratti namni mana kana isin fide. Yoo isin fide sun seera mana kanaati namni rabbi keessummaa namni fide irratti seera sun jala buluu qaba. Kana fakkaatti gaa. Kana fakkaatti gaa sagantaan teenya sagantaan muuxannoo jireenyaa irraan tana muuxannoon jireenyaa haajii obboleessa keenya kabajamaa abbaa qabeenya odoo hin taane abbaa kennaadhaa jechuun ni dandeenya Haaji Muktaarii wajjin goone tana fakkaatti. Torban sagantaa tana fakkaatun inshallah walitti deebinaa daawwattoonni TV Hamilton akkasumas daawwattoonni peejii Najjaashi fi YouTube Najjaashi irraa nu daawwachaa jirtan turtiin obboleessa keenya kabajamaa ulfaataa Haaji Muktaar abbaa miskiinaa waliin goone tana fakkaatti Haaji hedduu na ulfaadhaa yeroo isin qaalirraa akkuma dura jenne nu murtanii yeroo dheertuu ta'an waliin dabarsitanii muuxannoo teessan hawaasa keenyaaf nu dabarsuu keessaniif nu kabajamaa ulfaadhaa umrii nu dheeradhaa ammallee rabbii itti isinii haa dabaluu oluma malee Rabbiin kallattii hundaan gad isiniin hadidu isin qofa odoo hin taane dhaloota keessan keessatti Rabbi miskiinummaa walitti isin hin fidin wallaalaa wajjillee Rabbi walitti isin hin fidin isiniin jenna hawaasni keenya gaa bakka jirtanii amiin nu jaa isinillee muuxannoo haajii tana namoonni Rabbi waa bira kaaya akka nuu fudhatan jechuudha hangana dhaamsa dabarsuu barbaanne haajii gaa dirqiidhaan tana keessaa isinii baafne dhaamsa kun akka waan irraa jaaladhe jecha wajjin deemee hoggaan laalee haajii hedduu akka abbaa qabeenyaati miti namaaf falliidha saayiba nuu ta'uu danda'a saayiba miskiinaati saayiba namoota sheekaniiti saayiba ustaaddaniiti kana gaa sagantaa tiyyaanillee asitti hin gabaabsa haajii dhaamsi yoofe wanni jettan jira. Wanni dhaamsa hafu hin jirtu. Ammaan gartee rabbiin alaafis dabarse waan kan gaa sagantaatti dhuftu keessa yoo rabbi jiruun nu hafee jiraattes ni haasofna. Har'a muuxannoo tiyyatana wanni kana haasawuuf ilmaan kiyyaas arma jiran akka nu dhaga'anii fi achumaan hawaasni kiyyaas gartee ijoolleen ammaan ganaa guddattullee miskiinaaweetis namni akka argatu dhabeetis akka argatu kufeetis akka ka'u achuma keessa guchi seenan kannaan akka nama miskiineessi. Namni gartee islaamna ol beeka jeetii yaadu namni tokko akhii nama osuma beekuuti wal yaadachiisuun ni jirtiime yaadachiisuuf jee tanaafuu kannaa ol kan nuti jirus rabbi akkasitti tanirraa olii haa kannuufi khaanis rabbi haalaafisuufi anillee kannaa tana keessatti kan itti dawwamtu gartee kan fuuldura malee if booda hin deemin rabbi naa godhu jecha isinillee warri dhufee arma idduu
yeroo teessan nuu kannee nurraa waraabii galatoomaan isin jaa ganamaan nagaan jiraadhaa ulfaadhaa galatoomaa jirguriin dheertuu isin hawwinaa kana daawwattoonni keenya illee egaa eegannu tura billahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.